Hello ladies and gentlemen, welcome back to my YouTube channel Ako English with Afaan Oromoo. I am Ako from School of American English. Daawwattoota channel Ako English akkam nagaa qabdu jirtanii bakki jiraattan guyyaadhaa akkuma isin agartan kanaan bifa barreeffamaatiin walitti deebinee jira jechuudha. Yeroo dheeraa booda jechuudha. Kanaaf amma booda jechuudha. Guyyaa guyyaatti jechuudha. Every single night guyyaa hundayyuu wiixataa qabee hanga uhuritti jechuudha. Video tokko ni agartan jechuudha guys. Kanaaf yeroo hundayyuu channel keenya daawwadhaa irraa baradhaa isichuu barbaada jechuudha. Barumsi ani irratti xiyyeeffadhu gadi fageenya jechuudha. Barattoota kutaa 6ffaa, kutaa 8ffaa, kutaa 12ffaa fi barattoota yuunivarsiitii koorsii remediaalii fudhataa jiraniif gadi fageenyaan fedhii isaanii guutuudhaaf waan isaan nagaafatan hundayyuu dalaguu ni yaala jechuudha. Kanaaf guyyaadhaa maal qabadhee isin dhiyaadhe akkuma isin agartan kana verboota jechuudha. Verboonni kunniin yeroo ammaa barattoonni yuunivarsiitii remediaalii fudhataa jiranii barataa jiran jechuudha. Remediaalii paartii 3 gadhiisee jira. Paartiin 4ffaasaa waa'ee regular verbii fi irregular verbii jechuudha. Regular verb jechuun maalidha? Irregular verb jechuun maal? Regular verb jechuun akkuma isin beektan jechuudha. Addunyaa kanarratti verboonni baay'ee jiran. Verboota baay'ee jiran keessaa muraasni limitaan kan barreeffamanii hafazuu qofa si gaafatu jechuudha. Kan beekuu qofa si gaafatu akkuma maqaa namaa beektutti jechuudha. Kanallee beekuu kan si gaafatu gara 200 ni jira jechuudha. Gara 200 qofa jechuudha. Achirraa kan hafe hundiyyuu verboota regular verbs jechuudha. Okay? Regular verbs is not only adding D or ED jechuudha. Regular verboonni D yookaan immoo ED irra dabaluu qofa si gaafata jechuudha. Waan biraaf keessaa qabu jechuudha. Garuu kun ammoo foormii isaa verb waan himmaadha. Verbtuun isaa akkamii? Verbtuun isaa akkamitti hafazuun sirra jiraata jechuudha. Kanaaf guyyaadhaa paartii tokkoffaa waa'ee irregular verbii isin barsiisuu jechuudha. Hanga xumuratti na wajjin turaa isin jechuun barbaachisa daawwattoota kiyya jechuudha. Alright. Let's say that list of most common irregular verbs. Okay? All 3 forms the same. Form asirratti agartan kun hundinuu jechuudha. Verb 1dha. Verb 2 fi verb 3 maalidha? They are the same jechuudha. Tokkuma jechuudha. Hin jijjiiraman jechuudha. Okay? Hin jijjiiraman jechuudha. Kanaaf kana maal barbaachisaa kun amma meeqa? Gara 29 jechuudha. 30 illee ga'uu danda'a jechuudha. Kanaan ala hin jiru jechuudha. Kanaan ala verboonni irregular verbii ta'anii verb 1, verb 2, verb 3 isaa wal fakkaatu hin jiru jechuudha. Kuni barbaadee bakka walitti qabee hagi jiru isiniif qopheessee jira jechuudha. Kan itti aanu immoo verbii formiin verb 1 fi verb 2 isaa wal fakkaatuu fi verb 3 isaa adda ta'e isin barsiisa jechuudha. Viidiyoo lama walitti deemna jechuudha. Mee kaadhaa ilaallu. This is present tense, verb 1, past tense, verb 2, past participle means verb 3 jechuudha. Yeroo baay'ee past perfect fi present perfect wajjin kan fayyadamu jechuudha. Kun immoo verb ing means present participle jechuun verb ing yeroo barreeffamu akkamii barreeffamaadha jechuudha. Alright. The first one is bet. Okay, it's bet. Can say bet. You can say betting. Okay, maaliif kunina consonant vowel consonant waan ta'eef tiin kenni maal taati? Dabri taate jechuudha. Next is bet. Okay, bet. Can say bet. Yeroo tokko verbtuun isaallee akkas ta'uu danda'a jechuudha. Bet ta'uu danda'a jechuudha guys. Okay, bet is betting. Consonant vowel consonant waan ta'eef maal goona? Verbaan iji goona jechuudha. And this one is burst. Okay, can say burst, bursting. Okay, bursting. Okay, or pronunciation is the same jechuudha. Sagalee isaa martuu wal fakkaatu jechuudha. Casting. You see? Casting. And costing. Cutting. Kunillee consonant vowel consonant waan ta'eef maalidha? Dabilii goonaa jechuudha. Kun ammoo consonant waan ta'eef dabiliin goonuu jechuudha. Kuniif kunillee tokkuma jechuudha. Fit is fitting. Consonant vowel consonant waan ta'eef dabilii godhaa jechuudha. And next forecasting. Right? Hurting. Letting. Consonant vowel consonant waan ta'eef
WT godhaa jechuudha. We double the last consonant. And putting. Again, this one is also, still need to add what? Double T. Okay, you know what? Because this is consonant vowel consonant, so we double the last consonant before we add what? ING form. All right. This is quit. You can say quit. You can say quit. This is also quit and quitting. Okay? Kuna mo consonant vowel waan ta'eef dhumarratti maal ta'a? W godha fudhataa jechuudha. Kana wal fakkaataa jechuudha. So this one is quit. Okay, this one is reading. You see what, guys? Here the pronunciation is changes, but the word remains the same. Okay, different pronunciation, but the word is the same, guys. Here, read yeroo dubbifnu yeroo baay'ee verb waan keessatti read ennaan I read a book. Past tense ammoo dubbisa jechuudha barbaadu maal ta'a? I read it jechuudha. Read bifa kalarii reediidhaan barreeffamaa jechuudha. Akkana barreeffamaa jechuudha. Sagaleen isaa akkana dubbataa jechuudha. Kana maal innaa yeroo dubbifnu read bifa jechuudha kalarii jechuudha. Kanaaf pronunciation isaa maadha? Akkana dubbataa jechuudha. Read and read. This one is what? Reading. This one is read. Okay? Kana fakkaata kun jechuudha. Reading. Okay? And set and setting. Okay? But what is the past tense form of set denan when denan, which is so funny. Set. What is the past tense form of set? When denan Afaan our fire. All right. Okay, this one shedding, right? Okay. Shedding. This one is consonant vowel consonant you want with double what? The last consonant. And slating. Again, this one is consonant vowel consonant you want with double what? The last consonant that you hear. Okay. Splitting, right? Spreading. Trusting, right? Sorry, I forget H. Upsetting. Wetting. Broadcasting. Besting. Shitting. Okay? Shitting hansola sin bayta nakana barefama. Kumana sheet nacho pronunciation is all fakat. This is sheet. This is shit. Okay? Shit. Okay, this one is wedding. Okay? Okay, this is wedding jedhamu. Wedding jedhama. Okay. Hit. Okay, achi daga dhifama. Hit, consonant, vowel, consonant, hitting. And last, overcasting. Right, guys? Kan biras tokko lama hafee jira. Achirraa kan hafe verboonni kunniin hundiniyyuu verb 1, verb 2 fi verb 3 isaa wal fakkaataa jechuudha. Maybe kanneen keessaa verboonni verb 2 isaa bifa biraatiin illee barreeffamuu ni jira jechuudha. Garuu kunniin immoo koomeedha jechuudha. Kanaaf wanti sichi barbaadu kuni part tokkoffaa. Okay, this is part 1. Why irregular verb part 1 jechuudha. Akkasumas immoo part 2 illee guyyaa borii isin gadhiisa jechuudha. Walitti aansee isin gadhiisa. Hundi keessaniyyuu barreeffadhaa irraa haffaza ammaach kanallee haffazu qomatti haffazu qabdan jechuudha. Carraa si qabdan carraa biraan qabachuudha. It's only needs what? Memorization. Just you have to memorize.